Dirreen ijoollummaa sumuuniin qabu qabeenya jaalala bituu barbaada salphina dulluma keessaa jedhe Olii Naggaa. Ergaa guddaadha kan isaan dabarsan qophii amma darbe irratti. Kilippii Sugar Daddy jedhurraa kan fudhatamedha. Jidduudhaan kan isaan agarsiisanii turani. Kana dhagaa kan duratti jennes waa'ee koomedii kan duratti jenne koomediin hawaasa keessa waan jirudha kan inni agarsiisu. Hawaasa keessa waan jiru gaafa agarsiisu immoo akkaataa kanaan nama bashannansiisaatti ergaa isaa dabarsa. Kuni safuu Oromooti. Jaalalli akka qaba, iddoos qaba, yeroos qaba, gitas qaba. Jaalalli silaatuu umriidhaan warra walitti dhiyaatan hin ta'etu baay'ee kan filatamu. Egaa aadaa Oromoo keessatti maanguddootarraa waan hedduudha kanatti barattu. Ati gaafa daa'ima taatu yookiin gaafa dargaggeessa taatu maanguddoota ilaalaatu kanatti guddattu. Kanaaf isaanirraa gorsa hedduu fudhatta, muuxannoo isaanirraa qooddatta gatii ta'eef wantoonni akkasii immoo wantoota badaa safuu uummata Oromoo kan cabsan waan ta'eef kana qeequudha jedhaniitu kilippii kana kan isaan hojjetan. Jaalallis jaalala dhugaa ta'uu qaba malee jaalala birriidhaan bitan ta'uu qabu. Isa jedhudha kan isaan dabarsanii. Baay'ee namatti tola egaa. Inni ittaanu qophiin keenya ittaanu oduu dhangaati. Oduu dhangaati. Oduun dhangaa keenya yeroo hedduu wantoota ajaa'ibsiisoo addunyaa kanarratti torban kana keessa mudatan qindeessineetu kan nuyi daawwattoota keenya biraan geenyu. Oduu dhangaatti osoo hin darbin dura sirba tokko affeerree ni sirba tokko affeerree gara oduu dhangaatti dabarraa. Aniif Anwaar hamma dhumaatti isin keessummeessina daawwattoota keenya nu biraa hin fagaatina hanga dhumaatti nu hordofaa. OBS keessan daawwadhaa. Ittiin dubbadhaa. Ittiin mul'adhaa. Kunuunfadhaa.
Akkam jirtu daawwattoota OBS kan daawwachaa jirtan qophii keenya dhangaatii amma immoo yeroo oduu dhangaarra keenyirraa oduu dhangaa kan isinitti immoo anobsee kaasa'uuni. Beellada manatti guddifattan keessaa adurreen manaa qabdan umuriin isaanii meeqa akka ta'e beektuu laata? Tibbana oduu biyya Siwiidin irraa dhagaameen adurreen waggaa 29 tokko umurii dheeraa qabaachuun galmee Guinness World Record irratti galmaa'uuf jetti jedhamee olaansaa waaqumaa waan qindeesseen biraan ga'u qaba. Biyya keenyatti sareef adurree guddifneef maqaa baasuun iddoo tokko tokkotti waanuma jirudha. Haa ta'u garuu adurreen guddisnee manaa qabnu umuriin ishee hagam akka ta'e meeqan keenyatu beekaa laata? Biyya Siwiidinitti garuu dubartiin adurree guddifte tokko adurreen koo haga ammaatti adurreewwan addunyaarra jiran keessaa kan umurii dheeraa qabdudha. Kanaaf galmee seenaa kan World Guinness Record jedhamu irratti galmaa'uu qabdi jettee falmuutti jirti. Adurree yeroo ammaa World Guinness Record kana irratti galmaa'ee jiru immoo ganna 26dha. Baatii guraandhalaa kana keessa galmee kana irratti galmaa'e. Gidduu kana immoo dubartiin biyya Siwiidin tokko adurreen guddisee manaa qabu umurii isheen amma qabdu kan kanaan dura World Guinness Record irratti galmaa'anii jiran hundayyuu ni caala jechuun galmeef gadi baasteetti. Dubartiin kun Wilberg jedhamti. Maqaan adurree ishii immoo Miisaan jedhamti. Adurreen kun yeroo ammaa umuriin ishee waggaa 29. Wilberg adurreen ishii adurree waggaa baay'ee jiraachaa jirtu ta'uu ishee kan hubatte erga barruu waa'ee adurree ganna 24 riikardii addunyaa qabatee turee fi kan ganna 26 yeroo ammaa qabatee jiru dubbisteeti. Akka haati adurree Miisaan jedhamu kana guddisteemtutti Miisaan dhukkuba xiqqaa darbee dugdaaf kaleeshee dhukkuburraa kan hafe fayyaa buleettiidha. Amma birraa dhufu kana waggaa 30 guutti. Ingilaanditti misroowwan lama waa'ilaa fi addooyyee 230 dabalamanii cidha qopheeffachuun galmee Guinness World Record irratti galmaa'uun rikeerdii haaraa galmeessaniiru. Darajjee Gonfaa waan nu biraan ga'u qaba. Sorroowwan Aleeks Simoonii fi Amey Ewing waayilota 100 fi addooyyee 130 dabalamuun cidha isaanii raawwachuu irratti rikaardii asiin dura Kanaadaatti waayilota fi addooyyeewwan 47 qabamee ture fooyyessan. Cidhi bifa kanaan qophaa'uun isaa Ingilaandi keessatti kan jalqabaa yoo ta'u, barattuun seeraa Amey umurii 26 fi Aleeks Simoon umurii 32 kun hiriyoota isaanii hin fuune fi hin heerumne 230 fi ijoollee isaanii arfan hin dabalamuudhaan abbaa rikaardii galmee wantoonni dinqisiisoo irratti galmaa'an Guinness Book of the World irratti galmaa'an. Asiin dura cidha xiqqoo qopheeffachuuf yaadaa turre. Haa ta'u malee wal dorgommii akkanaa jiraachuu Facebook irratti ergan argee dhimma kana irra deddeebisee hedduu yaadaan ture. Amma garuu mul'anni keenya milkaa'eera jedha Aleeks rikaardii galmee addunyaa irratti galmaa'uu isaanii gammachuun yoo himu. The most important thing about today is I'm marrying the girl I love. And if it was me and her in Vegas, I'd marry her. Cidha isaanii kanaafis walumaa galatti dolara 48,000 ol baasaniiru. Gabaasni kan Daily Mirror. So yeah, it wasn't a surprise at all, really. Oduu keenyatti aanuun ammoo waa'ee gaazexeessituu tibba kana obomboleettiin fudhatamtee isinitti himna. Gaazexeessituu Fanii Agostino jedhamti. Saba himaa Firaans BFM TVtiif gabaastuudha. Akkuma kanaan duraa hojii idilee ishee hojjechuuf qajeelte. Haa ta'u malee guyyichi yaadannoo maqaa ishee waamsisiisuu waliin bareeraa fi kan argitee fi taajjabde daawwattoota TV BFM biraan gahuuf bakka isheef mijatu filattee naannawaa qarqara galaanaa dhaabbachuun kallattiin tamsaasa eegalte. Akka tasaa oduu maamiltoota isheetti utuu himaa jirtu obomboleettii jabaan ka'uun yeroo muraasaaf lafarraa ol ishee kaase. Agustinaan taateen akkasii
ta'ees isees mudatee akka hin beekne ajaa'ibsiifattee yommuu miillaan bakka irraa butamtetti deebitu gareen ishee waliin bahanis kaameeraa isaanii gara ta'ee ishee ragee waraabuutti garagalchaniiru. Obomboleettiin lafarraa ol ishee kaasus gabaasa jalqabde addaan kuchisiisuu dhabuun tibba kana oduu ajaa'ibsiisaa addunyaa kanaa ta'eera. Ça réveille, franchement ça réveille. Saayinsistoota Biriitishiif galanni haa ta'u teekinooloojii fiilmii irratti mul'atu gara dhugaatti jijjiiruu danda'an. Saayinsistootni kunneen harka namtolchee miira wantoota naannawaa isaa hubachuu danda'u kalaqaniiru. Anwaar Firrisaa waan qindeessee nu biraan ga'u qaba. Ogbarruu saayinsawaa gara jireenya dhugaatti jijjiiruuf saayintistoonni yuunivarsiitii Niwukaastil waggoota 7 darban harka narvii waliin wal qunnamuu danda'u hojjechuuf qorataa turan. Qorannoo isaanii kanaanis harka namtolchee narvii fi sammuu wal qunnamsiisuu danda'u kalaqaniiru. Kun ammoo harka namtolchee sammuu waliin wal qunnamu isa jalqabaa ta'a. Harki kun akkuma harka uumamaa miira wantoota naannichaa jiru beekuu qaba. Namni harka namtolchee kana fayyadamu wantoota kufan kaasuu fi ittiin waan barbaade hojjechuu danda'a. Harki kun haala qilleensaa ho'aas ta'ee qorra addaan baasuu danda'a. Kun ammoo yeroo akkaataatti fayyadama meeshichaa baruuf fudhatu hir'isuun cinatti namoota harka uumamaa isaanii sababa garagaraan dhabaniif furmaata gaariidha jedhameera. Harki namtolcheen kun sosochii harka uumamaa wal fakkaatu qabaachuun isaa immoo xiinsammuu namoota itti fayyadamaniif gaarii ta'uu qorattoonni harkichaa himaniiru. Yaadni harka kana hojjechuu fiilmii Star Wars jedhamurraa kan fudhatame yommuu ta'u, saayintistoonni harka kana hojjetanis paawundii miliyoona 1,400,000 badhaafamaniiru. Sirilaankaatti namichi daawwannaaf manaa ba'e tokko gaara meetira 1,213 dheeraturraa kufee lubbuun hafuunsaa raajiidha jedhameera. Yuusuf Warqisaa waan qindeessee nu biraan ga'u qaba. Mamitho Lendus, 35, was honeymooning in Horton Plains National Park when he slipped. Addunyaan kun taateewwan garaagaraa yoo keessummeessitu argina. Namoonni hedduun hojii isaanii milkaa'anii akkuma mul'atan, kaan ammoo ifaajanii dhabanii dacheetti diituutu. Kanarraan adda kan ta'e immoo achi naqaaf ba'anii taateen hin beekamiin isaan kan mudatus hedduudha. Sirilaankaatti waan namichi tokko ta'een isinitti hima. Maamithoo Leendaas jedhama. Haadha warraasaa haaraa fuudhe waliin bashannanaaf gara paarkii biyyaalessaa guddicha Sirilaankaa Horton Plain jedhamu imale. Achi ga'ee xiqqoo bashannananii paarkicha keessatti kan argamu gaara guddaa World Indicliff jedhamu meetira 1,219 dheeraturra ba'anii osoo bashannananii haadha warraasaa haaraa fuudhe kana suuraa yaadannoo kaasuuf osoo jedhuuti miilli isaa kan lafa gadhiise. San booda innis nanafaaf hin yaadne. Achii konkolaatee qileetti gadi qajeele. Haadha warraasaa yoo taate malee namni rakkoo isaa hubateef hin turre. Meetira hedduuf erga gadi deemeeti muka meetira 42 dheeratutti kan fannifamee hafe. Sa'aatii 3 walakkaaf erga achirra tureeti wadaroodhaan kan achi keessaa baafame. Duubatti kufeen yeroo 2 ofirra garagale. Achiin booda mukarra qubadhe. Achirra sa'aatii 3 walakkaafan ture. Jireenya koo keessatti sa'aatii 3 walakkaa kana caalaa kan natti dheerate hin jiru jechuudhaan haala kufaatii isaa BBC'tti hime. Namicha lammii Kanaadaa birmatee fi qilee kana keessaa isa baase Keent nama jedhamus galateeffate. Hanga yoonaatti namni gaara paarkii kanaarraa kufee lubbuun hafe hin jiru. Leendaas garuu nama jalqabaa ta'eera. Waan nyaadhaatti waa nama nyaata jedhani. Waa hundaafuu Leendaasiin baga hafte jechaa yoo deemnu of eeggannoo haa goonu. Maddi odeeffannoo keenya UPI. Comni dhiiga ministeera muummee Ingilaand duraarii Winston Churchill waggaa 50 dura ummata Ingilaandiif kennanii turan torban dhufu caalbaasiif dhiyaachuuf jedha margaan gaasuu dabalata qaba. Ummata ofiif jecha hanga lubbuun namaa lafarra jirtutti aarsaawwan barbaachisu hundumaa kaffaluun jireenya guyyuu uummata addunyaa keessatti waanuma argaas dhagaa soolluudha. Oduun gara Ingilaand irraa dhageenye akka mul'isutti garuu du'a booda waan uummanni ittiin nama yaadachaa hafus hojjetanii darbuun ni danda'ama jedha. Uummata ofiitiif dhiiga ofii kennuun waan addaa miti. Garuu wanti addaa coba dhiigaa waggaa 50 dura cobsamee kaa'ame caalbaasiidhaaf dhiyeessanii gurguruun waan addaati jedha. Barreessaan fuula gaazexaa The Guardian. Karaa abbaatiin nama lammii Ingilaand haadhaan immoo nama lammii
Ameerikaati Winston Churchill gaazexaa karaarra naannessee gurguruudhaan hojii eegalee sadarkaa qopheessaa fuula gaazexaatii hanga ministeera muummee Ingilaanditti kan qaqqabe Winston Churchill dafqaa fi imimmaan isaa uummata jaalatuuf kennuudhaan namoota hedduu biratti baay'ee jaalatama. Keessattuu waraana addunyaa lammaffaa irratti seenaa uummanni Ingilaand yoomiyyuu ittiin isa yaadatu waan baay'ee hojjeteera. Winston bara 1962 magaalaa Monte Carlootti luqqeettiin isaa cabee narsii hospitaalaa Middlesex Patricia Fitzgibbon bira deeme. Gaafa san ani har'atti qabeenya uummata Ingilaandi hundaa wal ga'u tokkollee hin qabu. Garuu qabeenyi koo inni guddaan ani uummata kanaaf kennuu danda'u kana jedhee dhiiga isaa cobsee kenne. Gaazexaa Winston Churchill naannessaa ture hangan dubbisutti hirribni na hin qabu kan jette Paatrishaan dhiiga Winston Churchill kabaja uummata Ingilaandiif akkan kennu imaanaa guddaa waliin natti kennee du'es osoon in ilaalin buleen beeku jette. Paartishaanis imaanaa guddaa isheetti kenname hin daganne. Du'uu ishii beeknaan kan koos hanganuma jettee coba dhiigaa umurii ishii guutuu dhoksitee keesse amantaadhaan nama biraatti kennitee duute. Coba dhiigaa Winston Churchill kana egaa torbaan dhufu yaadannoo du'a kabaja waggaa 50ffaa isaa irratti caalbaasiidhaaf akka dhiyaatu kan himame. Cobni dhiigaa caalbaasiif dhiyaatu kun garanumaan doolaaraa 460 hanga 930tti gurguramuu akka danda'us tilmaamameera. Gabaasni kan The Guardian. Oduuwwan keenya dhangaa har'aaf jennee kanneen turanii qophiileen keenya dhangaa itti fufuu qophiilee keenyaaf waliin isin turtii gaarii gama kootiin garuu torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Anwar maal jaalatta? Maaf na gaafatte waan argite moo? Waatu jira meenatti. Maal keessa? Jaalalli wantoota hedduutu jira. Wanti jaallatamu waan garagaraati. Jaalallis gosa garagaraati. Fakkeenyaaf jaalala biyyaa kaasuu dandeessa. Kan haadhaa kaasuu dandeessa. Kan haadha manaa jira. Kan jechuun saarri kun isinatti baay'atee. Kanatti na gaafatte waan naan gallee fi keessaa si filachiisuu barbaade. Maaliifan si gaafadhe seeti? Gaaffii taanuun qaba ture. Ati naa deebisuu diddee hundumaafuu mee waan jaalattuuf hammam dhimmamta? Waan jaalattu sana galmaan ga'uudhaaf hammam aarsaa kaffalta? Jaalalli gaa waan dhugaa ta'uu qaba. Waan dhugaa irratti yoo ta'e aarsaa hanga lubbuuttuu namni kaffalu jira. Kaffaluunis dirqama jaalalaaf taanaan. Amma fakkeenyaaf jaalala gosa garaagaraa kaasne irraa amma fakkeenyaaf jaalala biyyaa yoo fudhatte biyya keetiif wanta hin taane hin jiru. Amma lubbuu kee kennitutti jechuudha. Yookiin immoo nama jaallatu tokkoof immoo waan inni jaallatu akka inni argatuuf waan dandeesse hundaan goota. Maal natti himuu barbaade garuu? Wanti sitti himuu barbaade mootii Naabukadnezar jedhamutu intala mootii Meedaas jedhamu fuudha. Fuudheeti bakka dura ishiin turterraa gara biraa geesse gara Baabiloonitti fudhate. Bakka ofii jiraatutti fudhate. Bakka ofii jiraatutti fudhate. Bakki ishiin dura turte sunii fi bakki inni amma itti fudhate garaagarummaa qaba. Bakki ishiin dura turte suni baay'ee bareedaadha. Biqiltuu garaagaraatu jira. Garmalee sitti tola waan hedduutu jira. Gara na dhuftee garuu waan sana arguu hin dandeenye. Qabeenya uumamaatiin wal qabataa jechuudha. Yeroo sana amalli ishii jijjiirame. Ishiin gammadduu ta'uu didde. Baay'ee cinqame. Haadha warraa isaatii baay'ee jaalata akka ishiin gammaddu barbaada akka ishiin bashannantee bultu barbaada garuu akka inni barbaadu ta'uufii dide. Sababa isaa bareera garuu. Kanaaf maal yaade beektaa? Jennata nam tolfee hojjeteef. Jennata nam tolchee naannoo ishiin jiraatutti hojjeteef. Jennata nam tolchee tolchatee. Jennata nam tolfee kana keessatti maalinni wanti inni yaadeetoo hojjete? Akka bakka ishiin dura turtee sanatti akka bareeduuf itti hojjete. Sana caalchisee hojjete ilaali gaa jennata gaafa jettu jennata sammuu kee keessatti yaadi. Waan akkasii yaadeetoo hojjete. Yaaduu numti isaa mataansaa jaalalaaf hammam akka inni dhiphatu. Kan agarsiisudha. Kanaaf ani kananani maal jaalattaa siin jedhee otoo ati waan jaalattu natti himteetta ta'e waan sanaaf maal amma malee gamta siin jechuufan ture jala baate. Lakki jennata naa hojjechuuf turte fakkaata. Garuu amma namni sana godhu jira laata yeroo amma
egaan dhabamu baay'ina uummataa amma jiru keessa darbee namoonni wantoota akka kanaatiif hanga lubbuu isaaniitti nama jaallatan of wareegaman hin dhabaman akka yeroo sanaa ta'uu baatus. Ani garuu Anwaar waan tokko gaafan dhaga'u seenaa dur jiru duubatti deebi'ee gaafan laalu waan namoonni jaalalaaf jedhanii too hojjetan yeroo sanaa gaafan argu amma mul'achaatii hin jiru. Tarii kuni qorannoo barbaada wanti isaanii kana jechuu hin dandeessu garuu in hir'annee laata shakkii akkasiin qaba akka durii sanatti jira laata jedhee tayyaada. Dhiibbaa hammayyummaan yeroo ammaa geessise keessaa tokko ta'uun dheedee yaada jaalala irratti dhiibbaan ga'e hammayyummaa wantootni hammayyummaadha jedhamanii wantootni dhufan miidhaa geessisaa waan jiran natti fakkaata. Meegaa qophiin keenya ittaanu waa'ee dinqa ardiiti. Dinqa ardii qophii keenya ittaanu kuni jaalaluma wajjiniin waan wal qabatudha. Jaalala wajjin gaafa jennu waa'ee jaalalaa otoo hin ta'ini waan jaalalaaf jedhamee uumame irratti kan xiyyeeffatudha qophiin suni. Hambaalee addunyaa torban ajaa'ibsiisoo jedhamanii qabaman keessaa tokkodha. Inni kun immoo kan inni hojjetame nama tokko garaa gahuudhaaf jedhameeti nama jaalatuufi. Yaadannoo ishiiti. Yaadannoodha garaa gahuun illee kan jedhamu nama jiruufi inni garuu nama du'eefi kan hojjete waan ta'eef. Hangam akka jaallatu addunyaa na beeku jedheetu kan inni hojjeteefi yeroo dheeraas kan fixeedha. Mee Yusuf Warqiisaa qophii dinqa ardii kana haala bareedaa ta'een qopheesseera. Sirba tokko daawwatanii akkuma barame qophii dinqa ardiitiin haa bashannanan. Ammallee deebinee wal agarra daawwattoota keenya. Saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay saddeeta horaan ilteenyaan hobbay horaa magarsaan ilteenyaan hobbay magraa magarsaan ilteenyaan hobbay dhaamsan dabarsaan ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay 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 irraa warri fantaalee galee kam aanneesoo irraa warri fantaalee galee kam aanneesoo waaha 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 tarree mishaa kanaanan saniinallee badeebisaa 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 tarree mishaa dardaraa miinyan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinallee badeebisaa tarree mishaa dubraa felleedhaan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinallee badeebisaa tarree mishaa jaarsa bal'oodhaan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinallee badeebisaa tarree mishaa biyyattaan quufa deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinallee badeebisaa 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 tarree mishaa. Yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay saddeeta horaan ilteenyaan hobbay horaa magarsaan ilteenyaan hobbay magraa magarsaan ilteenyaan hobbay dhaamsan dabarsaan ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay yaa saddeeton ilteenyaan hobbay hobbay
hobbay hobbay hobbay hobbay birraa warri fantaalee galee kam aanneesoo birraa warri fantaalee galee kam aanneesoo waaha 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 tarree mishaa kanaanan saniinaan leeba deebisaa 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 tarree mishaa dardaraa miinyaan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinaan leeba deebisaa tarree mishaa dubraa kelleedhaan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinaan leeba deebisaa tarree mishaa jaarsa bal'oodhaan deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinaan leeba deebisaa tarree mishaa biyyattaan quufa deebisaa tarree mishaa kanaanan saniinaan leeba 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 deebisaa tarree mishaa